galanni waaqayyo fatu waaqayyo karaa raajota isaatii ergaa isaa saba isaatti dabarsa. Hojii raajotaa inni guddaan bakka waaqayyoo bu'anii dubbii waaqayyoo saba waaqayyootiin ga'u. Kutaa kana keessatti Maariyaami mo'icha waaqayyoon saba isaatiif kenne irratti waaqayyoon bakka bu'uudhaan raajota waaqayyo bara sana kaasee wajjiniin faarfannaa isheen dhiyeessite. Maariyaami barri isheen irra caalaa isaa darba dabarsite biyya Gibxi keessa ture. Kanaaf hadhaa biyya Gibxi gaashaambeet hundumti keessan biyyi Gibxi maal akka ta'e macaafa qulqulluu keessatti gaarii gootanii beektu jedheen amana. Maariyaami hadhaa biyya Gibxi qajeelchitee gaalchaatti sirriitti nama beektu jireenya isaa irra caalu kan isheen dabarsite biyya Gibxitti sababii ta'eef. Warri Gibxi saba Israa'eliin waggaa 400 oliin garbummaa jalatti isaan bitaniiru. Kanaaf jireenyi Maariyaam jiraachaa turte jireenya birmadummaa hin qabne ture. Jireenyi Maariyaam jiraachaa turte jireenya garbummaa ture. Jireenya namaaf bitamu ture. Jireenya sakaaniif jiraachuu ture. Kanaaf jireenya biyya Gibxi eenyuun caalaa bareechitee sirriitti nama beektu. Maariyaam jireenyi ishee kana keessatti kan guutame. Barri isheen bara biyya Gibxi jiraachaa turte keessatti abdii tokko qabdi. Kakuu waaqayyoo dubbatame karaa Museetiin raawwatame gaaf tokko birmadummaa arguudhaaf akka jirtu Maariyaam shakkii tokkomayyuu hin qabdu turte. Har'a kiristaanonni waldaa kiristaanaa keessa jirru waan waaqayyo nutti dubbata, waan waaqayyo nu kakate, waan waaqayyo an dura darbeera jedhee nutti dubbate shakkii malee hin eegne yoo ta'e ija isaa gaaf tokko argina. Bara ishee guutuu waan waaqayyo isheetti dubbate akka isheedhaaf raawwatamu, kakuu waaqayyo Israa'eliif gale akka raawwatamu, yaadi waaqayyo inni gaariin Israa'eliif galame akka raawwatamu shakkii tokkoyyuu hin qabdu. Yeroon isaa yoo bubbule iyyuu shakkii hin qabdu. Ba'aan isaa yoo itti dhufaate iyyuu shakkii hin qabdu. Hadhaan isaa yoo itti dhufaate iyyuu shakkii hin qabdu. Waaqayyo waan yeroo isaatti waan hojjetu qaba sababii ta'eef. Waaqayyo yeroo isaatti waaqummaa isaa mul'isa sababii ta'eef. Yerooniif guyyaan isheen eegde isheenaaf salphaa miti. Dheerinni karichaa isheenaaf salphaa miti. Dheerichi karichaa saba sanaaf salphaa miti. Jireenya garbummaa laalaa, jireenya birmadummaa dhabuu laalaa, jireenya mirga ofii dhabuu ilaalaa, jireenya cuuccaa jala jiraachuu ilaalaa, jireenya dhiibbaa jala jiraachuu ilaalaa, jireenya namummaa dhabuu ilaalaa. Kana baatanii deddeebi'uun salphaa miti. Kana baatanii deddeebi'uun salphaa miti. Kana wajjin hariiroo uumuun salphaa miti. Meeqa keenyatu iyyuu isa waaqayyo nutti dubbate eeguu dadhabne waaqayyo irraa dugda garagalfanne irra laata. Meeqan keenyatu isa wanti waaqayyo nutti dubbate yeroon isaa dheerachuurraan kan ka'e, barri isaa dheerachuurraan kan ka'e, haalli nu keessa darbinu bu'aa ba'iinsa dheerachuu isaarraan kan ka'e waaqayyo na irraanfateera kan jennu meeqa jirra laata. Meeqatu gaarummaa waaqayyo ilaala shakkii malee yaadu waaqayyo naa gale yeroo dhumaattis na raawwatama, dulluma koo keessatti illee naaf raawwatama jennee waaqayyo wajjin deddeebi'aa jirra laata. Maariyaami shakkii tokko illee qabdu turte. Akeekni waaqayyo yaadi waaqayyo akka isheedhaaf raawwatamu guutummaadhaa guutuutti beekti turte. Kanaaf gaafa yaadi waaqayyo raawwatamuudhaaf mallattoo isaa argitu. Haalleluuyaa.
yaadu waaqayyo raawwatamuu gaafa jalqabu sabni kakuu waaqayyo isaaf raawwatamuu yeroo jalqabu yaadu waaqayyo yeroo raawwatamuu jalqabu Maariyaam akkas jette haleluyaa waaqayyo mo'eera waaqayyo mo'eera abbu fardaa abbootii fardaa galaana keessa buuseera jette haleluyaa saba waaqayyo mo'eera torban lammanarraa obboleessi keenya almaa'uun har'ammoo adiin gaarummaa waaqayyoo jireenya isaanii keessatti atattamaan arganiiru obboleessi keenya gaarummaa waaqayyoo yeroo dubbatu inni maaliif dubbachuu dadhabe saba waaqayyoo gaafa ba'aan nama sodaachisu namatti dhufu gaafa wanti namatti ulfaate namarraa garagalu kan isa caalaa kan nama gammachiisu mee warri waaqayyoo kana gidduu isinii galee gammachuu isin dhaalchise mee waaqayyoo galateeffadhaa nutti dhaga'amu amma gaafa keessa darbinu garuu nutti dhaga'ama Maariyaami birmadummaa dabuu waggaa 400 saba isheetii ilaalti garbummaa waggaa 400 ilaalti hirruu waggaa 400 ilaalti cunqursaa waggaa 400 ilaalti sababiin isaa konkolaataa abbootiin konkolaataa furmaata fiduu hin dandeenye humni namaa furmaata fiduu hin dandeenye yaadi namaa furmaata fiduu hin dandeenye akeeki namaa furmaata fiduu hin dandeenye waaqayyo waaqni jiraatan garuu furmaata fidee dhufe waaqayyo waaqni jiraatan furmaata fidee dhufe yeroo waaqayyo furmaata fidee dhufu gaara jetteen natti sodaatte dachaalee jetteen natti sodaatte dukkana jetteen natti sodaatte amma libsuu ijaartiyyuu iddoo isaa gadhiisa Maariyaam isa kana hubatte isa kanatuyyuu galeef kanaafi waaqayyo mo'eera fardaaf abbaa fardaasi waaqayyo galaana keessa buuseera jette maqaan waaqayyo haa eebbifamu kutaa kana guutummaa isaa yeroo dubbistanii ilaaltan wanta waaqayyo godhe galaana guddaa tujuba namni beeku jira isin keessa gaggeessitoota loltuu Gibxiin galaanicha keessa akka tujubaatti akka isaan lammata qabuu hin dandeenye keessa gadi buuse waaqayyo wanta sitti ba'aa ta'ee jiru gaafa dhufu akka inni lammata waliin kaanetti iyyuu galaana keessa buuse jarana galaana keessa buuse galaana keessa buusu adiisu dhimma kee akka inni lammata hin kaanetti baksa maqaan waaqayyo eebbifamu akka lammata hin kaanetti yoo ka'e deebisee gaara sitti ta'a tuujubni kuni yoo bishaan ishee salphaa ta'e loltoonni kun achiitii ka'aniitii iyyuu deebisanii lolu turani galaanichi galaana salphaatuu ta'e meeshaa qabu deebisanii lolu turani akka isaan lammata ka'uu hin dandeenyetti waaqayyo yeroo dhimma kee hojjetu akka lammatatti dhimma sana garagalteen ilaalletti seenaa geeddara maqaan waaqayyo haa eebbifamu egaa dinqiin waaqayyo jireenya namaa keessatti yeroo hojjetamu gaarummaan waaqayyo jireenya namaa keessatti yeroo mul'atu qoodi namni waaqayyoof gochuu qabu maalidha yeroo mo'ichaa faarsuun yeroo mo'ichaa galateeffachuun yeroo mo'ichaa ilillee dhiyeessuun beekamaadha isa kana waaqayyo sin barbaada namni sin barbaada maqaan waaqayyo kan eebbifame ati macaafa qulqulluu keessatti faarsaadhaan waaqayyoon galateeffachuu namni beekame adda durummaadhaan maqaan isaa waamamu hundumti keessan akka beektan daawiti waa'ee faarsaa maal jedha laata dubbii waaqayyoo dhannee faarsaa 103 lakkoofsa 1-5 dubbifannaa akkas jedha waaqayyoon ulfinaan jajadhaa yaa lubbuu koo waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo keessi namummaa koo guutummaatti maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu koo wanta gaarii inni godhe hundumaas hin irraanfatin inni akka keessii
dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa jireenya kee awwaalamuun oolcha gaarummaa oolsiif hin godha inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quubsa dargaggummaan kee saara'ee akka joobiraa hin ta'a jedheetiyyuu waamicha dhiyeesse waamichi kuni waamicha galataati lakkoofsi warri jalqabaa sadanii hariiroo kan isaan uuman keessa namummaa namaatiif lubbuudhaan keessa namummaa namaatti ergaa dhufedha lakkoofsi warri gadi immoo waan Waaqayyo hojjete inni kaan akka dhaga'utti kan mul'ate sababiin galata kanaa waan sadii sababiin Waaqayyoon itti galateeffannu sababii sadiidhaaf inni tokko Waaqayyo galata keenya akka nu ulfina argatu beekna Waaqayyo ulfina laachuudhaaf Waaqayyoon galateeffanna Maariyaami haala galateeffatte miti Waaqayyoon galateeffatte waan Waaqayyo sheeraa godheyyuu Waaqayyoon galateeffatte kophaa ishee galateeffatte miti raajota warra ishee wajjiniin jiran wajjiniin galateeffatte egaa galanni Waaqayyoon dhiyeessinu ulfinni Waaqayyoo akka mul'atuuf ulfinni Waaqayyoo arraba keenyaan akka mul'atuuf ulfinni Waaqayyoo waan nuu ta'een akka mul'atuuf galata dhiyeessinu inni lammaffaan fayyina keenya yaadanna Israa'eel fayyina isaa akka yaadatuuf kun ta'eera barra fayyina isaa akka yaadatuuf bara garbummaa keessaa ba'ee akka yaadatuuf bara cunqursaa keessaa ba'ee akka yaadatuuf bara dhibbaa keessaa ba'ee akka yaadatuuf inni kun ta'e har'a yeroo galateeffattu fayyina kee isa Waaqayyoo fi humni Waaqayyoo gidduu gala yaadachuudhaaf Waaqayyoon galateeffadhu Waaqayyoon na fayyise Waaqayyoon na oolche yeroo jennu waan Waaqayyo nuuf godhe yaadachuudhaaf kan nuyi deebifnee Waaqayyoon ittiin galateeffannu inni sadaffaan kan sababii ittiin galateeffannu isa kaaniif fayyina haa ta'u jenneetii Waaqayyoon galateeffannu waan keessa darbine hadhaa isaa nutu beeka bu'aa bayii isaa nutu beeka gaara isaa nutu beeka dachaa isaa nutu beeka inni kaan garuu yeroo dhaga'u gaara kana keessaa Waaqayyo nama baasuu danda'a kan jedhu akka amantiin keessa isaa galuuf yaadinni Waaqayyoodhaaf qabu akka ilaalchinni Waaqayyoof qabu akka qajeeluuf Waaqayyoon galateeffanna kanaaf egaa Daawiti Israa'eliif gaarummaa Waaqayyoon ni godhe argamuu Waaqayyo Israa'eliif waan inni godhe lubbuu isaatti fakkeesseetii Waaqayyoof galataa yes namni amane hundumaa waan itti Waaqayyoon galateeffatu har'a dana kanaa qaamni tokko dhufee tooraanetu dhufee mee waan itti Waaqayyoon galateeffatan qabdu jedhee irri caalaan keenya miti hundumti keenya waan itti Waaqayyoon galateeffamu maqaa Waaqayyo haa eebbifamu Waaqayyo sagalata arraba keenya irra kaa'e waan ittiin galateeffannu sa arraba keenya irra kaa'e maqaa Waaqayyo haa eebbifamu egaa maaliif galateeffanna dubbii Waaqayyo faarsaa 105 irratti akkas jedha maaliif galateeffanna ergichiyyuu akkas jedhee nu deebise Waaqayyoon galateeffadhaa maqaa isaa waammadhaa gochaa isaa saba hundumaa keessatti beeksisaa isa faarfadhaa sagalee mi'a faarfannaatiin isa jajadhaa waa'ee hojii isaa isa dinqisiisaa hundumaas himaa maqaa isaa qulqulluudhaan hojjechaa haalleluuyaa garaan warra Waaqayyoon barbaaddatanii haa gammadu Waaqayyo aangoo qabeessa yeroo hundumaa fuula isaa barbaaddadhaa hojii dinqisiisaan hojjete milikkita inni agarsiise firdii inni kennes yaadadhaa isin sanyiin hojjetaa isa Abrahaam
isa ilmaan Yaaqoob warra saafwamtan kana yaadadhaa. Waaqayyo yeroo dinqii godhu Waaqayyoon galateeffachuun kiristaana amanaarraa barbaachisa. Maaliif galateeffanna isa jedhu sida dubbadhe. Takka takka Waaqayyo Waaqa sababii ta'ee fi ani kana keessa darbuun dirqama kooti jenneetu yaadna. Garuu saba Waaqayyo ga'amuma Waaqayyoon galateeffanniyyuu fedha Waaqayyoof qabnu ulfina Waaqayyoof qabnutti immoo guddachaa deemna. Ammuma Waaqayyoon galateeffanne immoo yaadi Waaqayyoos jireenya keenya irratti baay'ataa deema. Akeekni Waaqayyoo nuuf qabu raawwataa deema. Jaalalli Waaqayyoo nuuf qabu raawwataa deema. Qolli jireenya keenya irra jiru nurraa bu'aa deema. Kanaaf Waaqayyoon galateeffanna. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Egaa namni yeroo waan nu godhus dagachuun hin hafu. Waaqayyo yeroo nu godhus dagachuun hin hafu. Nama waasni godhe dagattanii beektanii inuma dagattu beekamaan anis dagatte. Macaafa qulqulluu keessatti waan Waaqayyo isaanii godhe galateeffachuu kan dadhaban jiru. Luqaas 17 irratti waa'ee seenaa lamxoota nama 10 dubbata macaafi qulqulluun. Lamxoonni kun akka seera macaafa qulqulluutti lamxiini nama wajjin makamuu hin danda'u. Yoo namatti makama ta'e immoo ani xuraadha jedhee dursee namatti himuu qaba. Ani xuraadha jedhee dursee namatti himuu qaba. Egaa akkuma kanatti yaadame namni jireenyi isaa akkamii hawaasa jiru keessatti hir'uu akkamiitiin akka inni jiraatu sunumti yaada. Gaaf tokko Gooftaa Yesuus biyya lafaa kanarra yeroo deddeebi'u garuu lamxoota kana in argee lamxoota kanas immoo in fayyise. Dhaqaatii lubatti nanna keessan agarsiisaa jedhe. Bara sana namni yeroo lamxi irraa qulqullaa'u kan mirkaneessu luba ture. Kanaaf dhaqaa ofii keessan lubatti agarsiisaa jedhee ajajatti. Fayyinni darbeera jechuudha. Kudhanii Gooftaa Yesuus kudhananiifiyyuu ajaja qixxee kenne. Kudhan isaanii keessaa garuu ituu gara lubaatti deemaa jiranii inni tokko hin deebi'e. Deebi'eetu miilla Gooftaa Yesuus jalatti dhufee Goofticha galateeffate. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Piikcharii lamxiin jireenya hawaasa keessa jiru kaafadhaa isinii jedhe. Lamxiin isaa gaafarraa qullaa'ee jiru. Lamxiin isaa gaafarraa harca'ee jiru. Luba bira dhaquudhaaf hin ariifanne. Isa fayyise Goofticha biratti fiige. Inni beektonni macaafa qulqulluu galata dhiyeessuudhaaf jedhaniitu dubbata. Miilla isaa jalatti kufee. Miilla jalatti kufuun mallattoo ulfina kennuuti. Miilla jalatti kennuun mallattoo galata dhiyeessuuti. Miilla jalatti kennu kufuun mallattoo naaf godhameera naa gooteetta galatoomii jechuuti. Warri salganii garuu hin sokkane. Warri salganii garuu hin sokkane. Gooftaa Yesuus akkas jedhe. Kan fayyitan kudhanii sagal eessa jirtu eessa jiru jedheetu gaafate. Baay'ee narra waldaa kiristaanaa keessatti wanti kun yeroo baay'ee nu dinqisiisu. Sababiin isaa isa fakkaanna sababii ta'eef. Nama waan godhe irraanfanna. Waaqayyo isa waan godhe irraanfanna. In irraanfanna. Nama rakkina keenya keessatti nu qaqqabe ni irraanfanna. Waaqayyo isa rakkina keenya keessatti nu qaqqabe ni irraanfanna. Irraanfachuu duwwaa miti diinatti taana. Namni tokko kun garuu fuula Gooftaa Yesuus jalatti kufeetiyyuu Gooftaa Yesuusiin galateeffate. Garaagarummaa
inni garaagarummaan isaanii warri salganii saba Waaqayyoo warri salganii lamxii foon irraa fayyan lamxiin foon irraa fayyan inni tokko garuu lamxii foon irraas fayyee lamxii hafuurarraas fayye maqaan Waaqayyoo eebbifamu warri Waaqayyoon galateeffatanii haleluuyaa hir'uu lafarraas hin fayyu hir'uu hafuurarraas hin fayyu maqaan Waaqayyoo eebbifamu warri Waaqayyoon galateeffachuu shaakalanii irra deebi'ee jedha hir'uu foon irraas hin fayyu hir'uu hafuurarraas hin fayyu warra galateeffannu Waaqayyoon waa godhu warra Waaqayyoon galateeffannu Waaqayyoon waa godhu gaarummaa Waaqayyoon nuuf godhe irraanfachuun eebba miti abaarsa kanaaf dubbiin Waaqayyoo akkas jedha kan na jaallatu ulfina naaf kennaa ulfina kennuun galateeffachuu of keessaa qaba ulfina kennuu waaqessuu of keessaa qaba ulfina kennuu jechuun guutummaa ofii isatti dabarsanii kennuu of keessaa qaba har'a waan Waaqayyoon ittiin galateeffannu meeqatu jireenya keenya keessa darbe ituun galateeffatinaaf ni laata har'a namni inni wajjin hin jiru inni fagoo inni dhiyoo bara xinnummaa bara dargaggummaa bara dullumaa gaarummaa warra nuu godhe meeqa irraanfanne laata namoota fayyan kudhan keessaa tokko duwwaatii Waaqayyoon galateeffachuudhaaf fedha godhate namoota kudha fayyan kudhan keessaa nama tokko duwwaatu Waaqayyoon galateeffachuudhaaf arrabni isaa baname warra Waaqayyoon galateeffachuuf arrabni keenya banamu Waaqayyoon waa godhu egaa Yesuus anaaf isinii fi jireenya koof jireenya keessa hareeroo nu isa wajjin hin qabnuuf hareeroo inni nu wajjin hin qabu gidduu garaagarummaa guddaatu jira nuyi namni nan galateeffanne jedheetu nama dhiisa isan barreen gaddaa godheef iyyuu nan galateeffanne jedhee nama dhiisa isa barachaa nu godheef iyyuu nan galateeffanne inni kanaan dura godhe iyyuu diina natti hore jedheeti iyyuu nama dhiisa ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos garuu amala akkasii hin qabu har'as inni haaraan boris inni haaraan bara baraan inni haaraan maaliif na galateeffachuu didde jedhee dudda nutti hin gala namni garuu maaliif na galateeffachuu didde jedhee dudda namatti gala maaliif na galateeffachuu didde jedheeti iyyuu nama irraanfata Waaqayyo Waaqni jiraataan garuu Waaqa akkasii miti Waaqa carraa kan biraa namaaf kennuudha Waaqa ijoollummaa Waaqa anaaf isiniin akka ijoolleetti nu ilaaluudha nuyi ijoollee Waaqayyooti maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu ela maaliif galateeffachuu dadhabna maaliif galateeffachuu dadhabna inni jalqabaa sababni nuyi galateeffachuu dadhabnuu fi waan nu mudate hundumaa gaara goone sababii ilaalluuf wanta nu mudate hundumaa gaara goone sababii ilaalluuf keessaa ba'uu danda'u jette sababii jennee yaannuuf kunoo anaaf hin malu jennee sababii yaannuuf galateeffachuu dadhabna yeroo iji isaa dhufu yeroo iji isaa dhufu waan gaara sinitti ta'e yaadaame sammuu keessatti waan gaara sinitti ta'e waan gaara sinitti ta'ee tulluu sinitti ta'e keessa darbu daddabdan garuu gaafa Waaqayyo sin keessa sin dabarse meeqa keenyatu Waaqayyoon galateeffata inni kan biraan sababni nu ittiin galateeffachuu dadhabnu ija keenya wanta nuu godhame utuu hin ta'in wantoota nuun godhanin afaan xixiqqaarra sababii keenyuuf wanti nuu godhame guddaadha wanti nuun godhamin hafe xiqqaa sanarra ija keenya sababii keenyuuf wanti naa godhame guutuu miti jennee sababii jaannuuf Waaqayyoon galateeffachuu dadhabna dubbiin Waaqayyoo garuu akkas jedhe duraan dursaati mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaada
inni kaan isiniif dabalamaa jedhe. Innati ruura jette siif dabalamaa jechuusaa. Innati duwwaadha jette siif guutamaa jechuusaa. Hirruu waan nuun guutamneedhaa sababii ilaalluuf Waaqayyoon galateeffachuu fi miira dammaqaan qaba. Miira dammaqaan qaba. Inni kaan waan gaarii hedduu Waaqayyo irraa fudhannee waan gaarii hedduu Waaqayyo irraa fudhannee waan ta'etuun fudhatamin hafan ilaala. Dubartii tokkotiyyuu lafa jiruu horii baay'ee argamu hojjetti. Iddoo taasifaatti immoo saadaan keessa bira ga'a. Iddoo lafa horii argamu hojjetti. Kanaaf konkolaataa mataa isheetiin qabu. Raayidiidhaan yeroo hundumaa deema. Namni akkasumatti gaarummaa namaa gochuudhaan of kenne tokko immoo ollaa ishee appaartimentii ishee keessa jira. Kanaaf namni kun yeroo isaaf danda'amu yeroo hundumaa hin gargaaran nama kana. Raayidii kennuudhaan hin gargaaran. Guyyaa tokko garuu iskeejuwaala isheetiin alatti hojii gadi jedhanii iskeejuwaala beekamuun alatti. Innaan akkuma amaleeffattee har'aa dafii jiruu gadi jedhanii na waamaniiru. Kanaaf isin rakkisa ka'a jettee. Inni immoo waan irraa fuun dandeenye waan hamaa tokko qaba kan isaa. Maali yoo akkasii dhimma akkasiitiif dhaqaa jira. Kanaaf daraa dhiifama naa godhe. Amala nama kanaa sinitti meera nama qajeelummaa gochuudhaan keessa isaa dedikeette of kenneedha namni. Inaatti jedhee yaadne ina hubatti yaadeetu akkas jedhee iseen garuu naa aarteeti amma yoomiittanii nama kadhadhaa jiraadha. Kana kan naa kennamee fi akka jiraadhu miti jettee horii lafa kaa'amee borsaa isheetti tuullattee diilara irratti makiinaa jechuudha. Karaarra yeroo deemtu qorqorroo kanaa jetteeti ammoo miti waan namni yeroo aaru jedhu hundumaa jetteeti hin jedhu. Kana hundumaa gara diilaraatti saba Waaqayyoo wanti inni kanaan dura godhe hundumtuu duraa irraanfatame. Gaaf tokko gargaarumsaa irraanfatame. Gaaf lama gargaarumsaa irraanfatame. Al sadii al afur al shan al kudhan al digdama gargaarumsaa irraanfatame. Har'a garuu sababii inni gargaaruu dadhabeef iyyuu wanti inni qabu qorqorroo ta'e. Eekkamsatti geeddarame, abaarsatti geeddarame, lolatti geeddarame, jibbatti geeddarame. Ergaa kootiif amma kanaatti kan deemu seenicha garuu isiniif taphaan maal akka ta'u. Isa booddee dubartiin kun diilara bira dhaqxe. Akkuma hundi keessan beektanuu yeroo mana akkasii dhaqan seensi maaliin dhufee baga nagaan dhuftee fayyaadhaan makiina akkasii qabnaa jedheetu maqaa isaa irra seellessee booddeetti. Isheen kan isheen xiyyeeffattee waa'ee horicha akkamitti argamee borqaamii na gaafatu jira kan jedhu keessa ishee hin jiru. Amma isheen makiinaan ol fa'aa bitatte garuu duwwaa. Kanaaf makiinuma guddaan barbaada jettee. Humni kee makiinaa akkamii bituu danda'a yeroo ta'u makiinuma guddaa kana sitti agarsiisa hin kana mijetti. Sana sitti agarsiisa hin kana mijetti. Dhumarratti dhaqee makiinaa baay'ee nyaatee gaafa makiinicha argitu makiinaa kana barbaada gatiin isaatti rakkina qabu itti. Namichi ofii haadha kee hojjetaa taa'ee peepparworkii hojjetamutti kenna. Peepparworkii yeroo hojjetamu cheekii kee fidii dhufee maaloo kee eessaa maal maddi horii keetii eessaatu dhufee dhibbatiin kanaaf naan ani kaashii nu kaffala. Innee namicha ammas maal akkamitti innee horii amma kana moo innaan eeyyee warri biyya namoo beektu horii sanaan miti isaan dhimma biyya isaaniitiif eenyuun irra caalaa of kennu. Okay, gaarii jedheetu nama miindaan manaatiin horii amma kanaatiin kana gochuun gonkumaan danda'amu jedhee sababii yaadeef FBI ittiin bitatanii. Namoonni akkasii akka ta'eera kottaa miidhaa.
Iseen beektuu daqiiqaa 25 gidduu poolisiin dacheeti. Takka nama miidhanii yeroo ofitti miidhu baay'eetu jira. Nama miidha jennee yeroo ofii keenyatti miidhu baay'eetu jira. Gaarummaa namaa dagachuurraan kan ka'e iyyuu dubartiin kun aariidhaanii riskii taane keessatti. Olmaa Waaqayyo namaa godhe irraanfachuun balaatti nama geessa. Olmaa Waaqayyo namaa godhe irraanfachuun balaatti nama geessa. Saba Waaqayyo. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaa namni fakkeenya nuu ta'u haadha manaa Iyyoobi. Haati manaa Iyyoobi Waaqayyo waan baay'eedhaan ishee eebbiseera. Iyyoob boqonnaa 2:10 waan baay'eedhaan ishee eebbiseera. Qabeenyaan ishee eebbiseera. Dhalaan ishee eebbiseera. Jireenya irraa hafaa dubartii jiraattu turte. Abbaan manaa ishee macaafa qulqulluu keessatti nama qajeelummaadhaan beekamu nama Waaqayyo waa'ee isaatiif dhuga ba'umsa gaarii isaaf dubbatu ture. Gaaf tokko garuu wanti isaan hin eenye isaanitti dhufe. Gaaf tokko garuu wanti isaan naasisu jireenya isaaniitti dhufe, mana isaaniitti dhufe, fayyaa isaaniitti dhufe, qabeenya isaaniitti dhufe. Kanaaf akkas jette ammayyuu qajeelummaan makee eeddee jirtaa Waaqayyoon maal godhe jetteen arrabsiitii du'i jette. Gaarummaa Waaqayyo kaleessa godhe irraanfatte. Eebba Waaqayyo kaleessa isheedhaaf godhe irraanfatte. Qajeelummaa Waaqayyo isheedhaaf godhe irraanfatte. Simboodhaaf ulfina Waaqayyo isheedhaaf godhe irraanfatte. Kanaaf ammayyuu qajeelummaan makee eeddee jirtaa Waaqayyoon arrabsiitii. Maal jedheen ati dubartii warra gowwoota keessaa akka warra kaanii akka waan gaarii Waaqayyo irraa fudhanneerra hamaa immoo Waaqayyo irraa hin fudhannuuree jedhe. Namni gaarummaa Waaqayyo, namni qajeelummaa Waaqayyo, namni ulfinni Waaqayyo galeef Iyyoob. Isa baay'ee Waaqayyo irraa fudhachuun irraanfatte. Ulfina kaleessaan irraanfatte, simboo kaleessaan irraanfatte, bareedina kaleessaan irraanfatte, qajeelummaaf gaarummaa Waaqayyoo kan isa kaleessaan ni godhe in irraanfatte. Har'a gaafa wanti nama naasisu mana isheetti dhufu Waaqayyo irratti kaate. Waan Waaqayyo nuuf godhu, waan Waaqayyo keessa nu dabarsu, eenyu keenya iyyuu hin beennu. Wanti nu keessa dabarru garuu waan nu miidhu miti. Akka amanaatti waan gara ulfina Waaqayyootti nu geessudha. Isheen garuu kana nu banne yaadi Waaqayyoo qorumsa Iyyoob keessa akka jiru isheedhaaf hin galle. Yaada Waaqayyoo wallaaluu dhabuudhaan, yaada Waaqayyoo nuuf galuu dhabuurraan kan ka'e Waaqayyootti dugda garagalfanna. Wanti nu keessa dabarru waan nu miidhu miti. Wanti nu keessa dabarru waan ulfina Waaqayyootti nu geessudha malee. Saba Waaqayyoo wanti nu har'an argine bor nu mudachuu danda'a. Wanti sila ganama hin jirre galgala jiraachuu danda'a. Ulfina ta'uu danda'a. Qorumsa ta'uu danda'a. Garuu lachuu isaa fudhachuudhaaf waamamne. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo waan hundumaan Waaqayyoon galateeffadhaa jedha. Isa gaarii nuuf ta'e qofaaf miti. Isa gaarii nuun ta'iniifis Waaqayyoon akka galateeffannu dubbii Waaqayyoo nu abbooma. Phaawulos akkas jedha warra Waaqayyoo bakka keessa kaasaatti deddeebi'aniif wanti hundumtuu gaarummaaf akka ta'e beeknaa jedha. Gaarummaaf akka ta'e waan lafarratti nu gammachiisu ta'uu danda'a. Waan lafarratti ulfina nuu kennu ta'uu danda'a. Du'allee dabalatee gaarummaadhaaf jedha dubbii Waaqayyoo. Waaqayyoon warra galateeffannu Waaqayyo nu haa. Wanta inni waan jireenya kee keessatti yoo sitti dhufe yoo nutti dhufe meeqa keenyatiyyuu yaada Waaqayyoo eegnee Waaqayyoo wajjiniin dhimma keenya raawwanna laata. Moo Waaqayyoon irraanfate Waaqayyo dhimma kootiif dhimma hin qabu jennee Waaqayyootti dugda galla laata. Maal keessa jirtu? Jireenyi keessan maal fakkaata?
waaqayyo siniif godheef waaqayyoon galateeffachuu shaakalaa jirtu waan namni siniif godheef waaqayyoon galateeffachuu shaakalaa jirtu moo diinatti ta'aa jirra laata haati manaa iyyoo wanti isheen hin beekne tokkotu jira wanti isheen qabdu wanti isheen hafte wanti ta'e hunduma akka kan isheen kan taane hin beektu turte saba waaqayyo kooti waan jennu tokkollee hin qabnu kooti keenya kan jennu tokkollee hin qabnu kan itti ajajuu danda'u waaqa isa uume duwwaa waaqa isa uume duwwaatti itti ajajuu danda'a kanaaf waan waaqayyo nuuf kennu deebisnee waaqayyoof galata laachaa jirraa laata waan waaqayyo nuu kenneen waaqayyoof ulfina laachaa jirraa laata iyyee baay'een keenya waa'ee galataa yeroo dubbannu waaqayyoof galatu jechuudha isa kana gararraa darba galata sirriini humna ofiiti qabeenya ofiiti jireenya ofiiti garaa guutuudhaani waaqayyotti waan waaqayyo gammachiisu godhanii waaqayyoof ulfina laachuu isa kana qabnaa laata isa kana waaqayyo inni jireenya keenya uume waaqayyo inni mana isaa keessa nu dhaabe jireenya keenya geeddaruu danda'a jireenya keenya sirreessuu danda'a wanta nutti hin citinafe nurraa kutee qirixee sarreessee ulfina isaatiin dhaabuu danda'a yeroo waaqayyo kana keessa nu dabarsu waaqayyo na irraanfate jannaa laata waan hundumtuu kansa yeroo fedhetti waan fedhe gochuu danda'a waaqayyo waldaan kiristaanaa dhugaa kana dubbachuu qabdi kiristaana gatii taatee fi hin gufattuun hin ta'u akka kiristaanaatti akka amanaatti akka du'a bu'aa kiristoosiin duukaa yeroo buunu wanta hundumtuu wanta Kiristoos keessa darbe fakkaatee jireenya keenyatti dhufuu danda'a sanammoo galataan simannee keessa darbuun qooda keessa egaa hamaas haa ta'uu gaarii ituu waaqayyoon beekuu wanti jireenya keenyatti raawwatu irra deebi'eenya hamaas haa ta'uu gaarii ituu waaqayyoon beekiin jireenya keenya keessatti wanti raawwatu tokkollee wanti har'a ituun guutiin jireenya keenya keessa jiru yaada waaqayyootiin bor guutuu danda'a wanti har'a irruura jennee jarra keewwan bor guutuu danda'a wanti har'a guuteera dambaleera jennu immoo bor fudhatamuu danda'a kanaaf waan waaqayyoo ta'e hundumaa keessatti aboo kana irratti qabu waaqayyo waaqa jiraataa duwwaa mee waan qabu irratti waaqayyootu mo'a jiraame waan qabu irratti waaqayyootu mo'a jiraame caagoraati kan kooti waan kan jedhu jiru sosodaatanii keenya waan jennu qabu daawit akkas jedha waaqayyo humna kooti faarfannaa kooti inni fayyina naaf ta'eera kan keenya kan jennu waaqayyoon duwwaa galanni waaqayyoo keenya kan jennu waaqayyoon duwwaa egaa dhumarratti namni ammas irra deebi'ee jiru waaqayyoon galateeffachuudhaan beekame daawiti faarsaa 105 lakkoofsa 1-3 irratti akkas waan jedhu ergaa nuuf kenna waaqayyoon galateeffadhaa maqaa isaa waammadhaa gochaa isaa saba hundumaa keessatti beeksisaa isa faarfadhaa sagalee mi'a faarfannaan isa jajadhaa waa'ee hojii isaa isa dinqisiisaa hundumaas himaa maqaa isaa isa qulqulluudhaan of jajaa garaan warra waaqayyoon barbaaddatanii hagammadu akka nu ittiin of jennu kan nuuf heeyyamame waaqayyo waaqa jiraataa
kanaan immoo akka of jennu waaqayyo agargaa jarana kanaan akka of jennu waaqayyo agargaa maqaa waaqayyo eebbifamu maqaa waaqayyo eebbifamu waaqayyo sagalee galgala kanaaf nu kenne keessatti maal nutti dubbata waaqayyoon galateeffachuu amaleeffanneerraa waan waaqayyo keessa nu dabarse keessatti waan waaqayyo nu godhe keessatti waaqayyoon galateeffachuu shaakalleerraa maariyaamii saba Israa'eliin bakka buutee akkas jette waaqayyo mo'eera fardaaf abbootii fardeenii galaana keessa buuseera jetteetu waaqayyoon galateeffadhu har'oo isin maaliin galateeffadhu waaqayyoon har'oo nu maaliin galateeffanna waaqayyoon waaqayyo waaqa jiraataa waaqa galateeffamu nurraa fedhudha shaakala galataa qabnaa laata ayyaana galataatiin keessi keenya guutameera laata eebuu galataa qabnaa laata gaarummaa waaqayyo dubbachuudhaaf qabnaa laata galatinuu waaqayyoof dhiyeessinu ergaa sadii of keessaa qaba waaqayyoof ulfina laata jenneerra inni lammaffaa fayyina keenya nu yaadachiisa jenneerra inni sadaffaanii isa kaaniif akka fayyina ta'uuf waaqayyoon galateeffannaa jenne waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu